قبرتهم وجينها تيسسوك يا ما في الجنة همتون الراقبوك يا متيسة ستي نواسيتو قبروبني قبروب سنجتي نبلي سومسي موتي أجيبي. haala kanaan harka keessa irratti meeshaa gootanii sooftii yookiin immoo sooftii qulqulluu fi yookiin immoo fuuttaa adii jechuudha. Waan uumamaa kanaan fayyadama meekiyaaji minaamini kana waan namtolchee itti dhiisaati. Waan uumamaa kana baay'ee dansaa gaariidha. Itti fayyadamaa isiniin jedha na waliin tura hangiduma. Kanaan amma hidhamu killee qopheeffadha. Killee tokko qopheeffadhee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو توردفتو تا تانا لشاشة يوتيوب كم نجرتو باقي نجرتن بكم جرتنا نجني في رامني ربي سم برها جراتو جتا هذا إن شاء الله كل أكاتا يتدلجن أكاتا توجتن ولله نولين ترى أما ستي كلي قبي فدي جرا كلي توكو جتورا كلي كان مال قد سيتني كلي فايدة قدك أبا بروتيني أبا Pirootinii qaba akkasuma fuula keenya akka sooftii nu godhu ta'a baay'ee bareeda jechuudha. Amma kallee kana saanii buufadha saanii xiqqaa fidee adii qofa itti buufadha jechuudha. Kanatti boora dammoo ittiin buusu adii qofa fayyadama. Haala kanaan adii qofa itti buuse amma dammoo maal godha seetan saanii irra buufadha. Saanii irra buufadhee sooftii fidadha. Sooftii godhee ka'ee amma sooftii saanii irra buufadhee sooftii itti kaayaa haala kanaan akka jedhutti jechuudha. Akka sooftiin jedhutti maal godha achi booda fuutanii sooftii yoo jiidhee dhuge jechuudha. Fuula keessa irratti keettanii sirriitti jechuudha. Lakkisanii miti yoo jettanii sooftii ta'ee yookiin immoo isfinjoo adii ni jira kan fuulaan waan dibatan. Isaan fuutaniiti adii isaanii qulqulluu jechuudha. Fuutaniis makanaan tuqaa akka meessaaj fuula keessanii irratti riddan harkaanis ni ta'a. Ani yeroo baay'ee haala kanaan itti fayyadama. Haala kanaan kun akkanatti fuula keerawwan ni godha. Sooftii amma guddaa itti godhee nama sooftii kana bakka afurii muree fa'a ittiin jiisa fuula keera kaadha. Amma kun dammoo xiqqoo na hafee jira. Injissu asi buufadha. Maaliif torbeessi sadii si'a lama waa itti fayyadamuufi tokko waa irraa hafeef si'a lamaafaa sadiifanaaf gaya killee tokko irraa jechuudha. Haala kanaan firiijii waan yookaan hin tabalaasha'u hin badu jechuudha. Firiijii kaayadha irra naafee jira. Yeroo baay'ee bareeda baay'ee gaarii yeroo hedduu ofii kiyyaa waa itti fayyadamee arge malee isinitti mul'isuun ofii kiyyaa itti fayyadamee argee jira. Yeroo baay'ee ani kan itti fayyadamu haala kanaan itti fayyadama torba keessaa sadii si'a lama akkana godhaati. Sooftiidhaan ofirra tursiisa. Sooftii kun akkanatti muraa. Mumuree didiqqeessee akkanatti illee godha fuula hunda yoo ija fana garagara itti godhadha jedhee haala kanaan mureetti itti godha. Itti fayyadamaa laalaadha. Ofii kiyyaa waa itti fayyadame malee saraahaa isinitti mul'isu. Wanti kun waan namni yuutuubii dalagumaaf jecha waan arge walii of osoo hin taane pirootinii qaba. Akkasuma uumamaanis waan bareeda. Ani guyyaa takka meekiyaaji yookiin immoo meekaappii jedhan kana ofitti laaquu ofitti nibsu wantuma uumamaa kana fayyadama. Dinnicha, killee, damma waan akkanaa kanneen jechuudha. Fuul hanke sooftii sii godha. Baay'ee si bareechisa baay'ee isiniif bareechisa itti fayyadamaa laala. Anama fuula isin mul'isuuf waan hin taaneef dhiifama naa godha. Harka rakkana isin agarsiisa haala kanaan fuula keessa irra kaa'uu ni dandeettan jechuudha. Kaa'attanii haala kanaan dibattanii pirootinii qaba. Akka fuulli keenya nu lallaafu godha. Fuula keenya qulqulluu nu godha. Achi booda saamunaan dhiqattanii daqiiqaa 20-30 ofirra tursiiftanii yeroo inni goge soota fuula keessan saamunaan miiccan. Kun dammoo dinnichaadha. Dinnichaanis faayidaa baay'ee pirootinii of keessaa qaba. Faayidaa guddaa qaba. Dinnichaa warri feetanii dinnichaa haala kanaan itti fayyadama yeroo baay'ee. Haala kanaan kun harkarra jechuu akkasiin argaa jirtan kana. Yeroo baay'ee dinnichaa
ani adadaan leet fayyadama torbee keessa dinnichaa fayyadama wayim dammoo killee fayyadama garuu isini killee fi bishaan dinnichaa daadtanii bishaanii fi killee adii kanallee waliin maktanii maks gootanii haala kanaan dibachuu hin dandeetta isiniin jedha isin garsiisuu barbaade waan dhaggeeffatanii fayyadama asumaan dinnichaa isin garsiisuu barbaade hin dagatina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal malee maal qabna munillee baala qaba